Ye, ati ammaan tan waan biraa itti dhiisite. Dhumatte bulchitee mina. Naa bulchitee mana baga naa bulchite. Hai waliin dubbanaa jira. Obboleessoo. Hai. Hai. Obboleessoo. Hai. Jadi gurba, temi ofle. Jadi gurba, sijiranya tu. Yeah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota keenya Hajiraa Musliim jedha. Har'aan tanagaa akkuma beekamu ani bakka biraa turee dhufe. Akkuma dhufeen ammaan tana saahibboon kiyya naa dawwalanii akkana mucaan tokko bakka mana kee jira. Jaartiin dantee waan akkana jammarte mucaa tokkotu mana kee jira jedhanii naaf himanii turanii harreegaa oolmaan barra mucaa san hedduu ani dhageenye nama fidee bakka tanaa dhufee hin beeku jaartiin bakka fiddee mana kaatti hin beeku amma kana hundaa'u walumaan agarra nafaana turaan maali gaafatti jaartiin deefee galtee wallahi hin beeku amma walumaan osoo haa jiru jaartiin du'aan akkana gammarte akkamitti waan akkanatti dhifte jaartii walumaan keessaa dhufe inni kan dhufee mana namaa seenu amma bakka dalagaa jirtu hin beekaadhe amma bakka biraan turee dhufe ni beekama kan nuti ayyaa niwaas maati dhaqnee ilaallaa akkama dhaabbattee asoo taa'u jedhamni mana kan gayyiru niwaas Akan keluar ke? Bukan nama ini kan naik lagi tadi. nama fidellee hin beeknu waan isaaf ta'ullee hin beeknu isii daf ta'ullee hin beeknu saniifuu adda baafannamne hin jarjirtee nutti hin tuqne ta'udha. Ammaan dana mana dhageessaan namni keeyyatti waan isii ta'ullee hin beeknu waan batte nutti hin jireen bakka yoo hin beekna waan hin beekneef ati ifama hojjannoo waan jiraattu baruutti ni jirte akkasiin beekna. Hangga terjadi tulen yang hangga di awal tulen hidung dia. Sanifu, aku ini mau foto jadi ni muncul nawan tiada bahan dedi. Tamam. Yani akhirnya akan tak gurun berbuat. Tamam. Ini anak kata guna mau. Ade marah jadi bicara. Sultan aja. Potong. Assalamualaikum. Abo kan naga jirta. Hat mana sih? Berapa kasih nak? Tahu sih. Hat mana sih? Hat mana ni jadi? Kemana? Kemana? Tahu tak? Oh tahu gak tu? Mal tanya. Hai. Dia ni. Naga Allah. Kita ni. Gara-gara. Mana? Gapai kau malu sih aman jura. Wah gapai. Wah tadi atau? Malika. Aceh deh sama mana? Mal rako kau apa? Mal kau tadi. Kau tu kau mana tadi me? Oi, mar. Tas gapai cuma. Tas gapai. Single jog चलते लोग समाज समाज जी चलते ऐसा भी थे Ini yang saya mau yusuf dia. ऐनी फिट कमें बेखे मना खीर Bas ini mau jenuh. ऐनी फिट Saya mau dia kan itu. हाँ ऐनी फिट ऐसे इंजे पर Saadi kipti. शादी का कमें तुम्हारा ना निंजर है बक्का ना जीरो नहीं बेखा कमें फिट योम ना Saya mau yusufi. Asal tahu. Yom fit. Kali kedua. kale gara ऐसे बोले Asal. asma बोले dah oswan abbakan jiru an imbain wanuman ati diran an imbain abba ka dewa to sai baka jelle ato diran an imbain enyu mana nana kasinje Tapi mana kami kau tai baka min goda diras video me Boleh isu teraga. Ani jechu. Ani jarti deta ulle himbeku. Sadik tu nafide teraga. bari sai isi gifadu Ati kayak mana nama jarsin jadi. isi nak kami tu nama rata kabel Ini kayak bulan mana jarsin jadi dah tak kebira kayak tinggi. isi ni kai video sendiri apa mas kai video mana ya nak kau ni dirame irti sunokka viddu abuan jarsa tu mana kan hinjiru ha ilmu namati mesin jarti namati me dala ada mesin tu ha
Yeroo mana kana inni fidee hulaa xidhadhee akkana jiru waliin ol seenanii gatatta'anii mi? Isin illee dhala dongoruu Akkamitti? kan mana kana dhufee buluquloo jaartii abbaan biree dhufee Isiin akkamitti bakka nan hin jiretti bakka nan jiru beeytii mi? Kalee galgala dhufe nan jetti. Akkamitti kalee galgala dhufe? bokkoo bulee gaafa bokkoo bulee. Eessa bultaa deero? Saayibaa asumaan buleeti yani mana saadiqii see mana keetillee seeni tara qaqqabe. Mana saadiqii akkamitti mana namaa Saadi mana yaa waati sibiran bulu. sibiran bulu dhufeen bulu. Saadiq akkamitti kalee galgala si fidee osoo sitti hin deebiin jaartii namaa biratti si dhiisee deemu. Ani jaartii isaatiin se'u jira mireegaan saayibatii yeroo dhufeemi jaartii isaa se'eetiin hin dhufe. Malee jaartii nama Wannummaan jaartii isaa jaamu hin jiru. Jaartii isii kana inni bakka jiraatu hin beektooti. keessatti beekaan hin beekote yan haaraan dhufe. Haaraa dhufteemi namni kun eega isiin gaafattu jaarsi kan kee kana fide eessa kute saadiq jettee isiin usiif himtiimi atilleen eega halkanachi garagali namni kun eega kalee si fide osoo sitti hin dhufin har'a isaa kana gisee hiite osoo isa gaafate Ajajaa'iba qabda ammaa bira deessee ammaa wii. isiin akka barnaafuun galle wanni tun Ammaa bira deessee ammaa biraan gahaa. temmaan dala waan biraa itti dhiise dhumatte bulchiteemi naa bulchiteemi mana baga naa bulchite kai waliin Obboleessu. Hai. Hai. Obboleessu. Hai. Hai. Ati ammaan dala wannummaan dhiiruma mana kiyya fiddee bulchitu sirraa eegama ati kami saadiq irra dagabbata ati dhaluma takka ta osoo jaarsa ifii bakka jiru beektu inni bilisummaa mana kiyya galtee bulche yoo barbaade innis akkuma kiyyaan mana qabaame akkuma kiyyaa jaartii galee qabaame saahibni Yusuf eega Yusuf dhufe isaaf saahiba malee siif saahiba mana kan keessa isisi Yusuf irratti hin dawwata eega Yusuf dhufe eega Yusuf dhufe na fidda eega saahiba isaa ta'e irratti hin dawwata laakiin amma immoo yoo rasiiba mi'a isaa qabaachuu baate nama bira dheeyxee naaf dawwaltee akkana saahibni hankee tokko mana saadiq jiraan natti finnaaniif saadiqii wajjin deebise kottu namaati beektu namaati hin beekne kottu naan jechuu qabdu laakiin osoo uummata kaa'u hin jedhin fuutee mana galfattee isa sanarraa taqabbalte kana siitan marate taqabbalte bulchite oolchite illee isaa kanaan geesse akka tasaa ammaa naa dhufu jiruun namni naaf naaf mana ati naan himne laakiin waan ati yaadde hin beekne geeffadhu ati wannummaan naafuu hin dawwalina hin beeku akkamitti nama dhiira mana kiyya jirtu naaf telefoona hin godhin bakka fayyada dheedara si dallee fayyada qabaatu baate naaf dawwalu qopheessu. Barang tasgabbaa'u kana hin dhageenye. Ani akkamitti tasgabbaa'u dhiirti mana kiyya jira. Tasgabbiin naa yaadduuti. Dhaggeeffadhu ba anamma wanni siin jiru isii dhuma jiraa isaa ta'uu dhugaa kana reeffa isaa ta'uu mana kiyyaa bicha allan saadiquma ta'etu kana inuma beeku. Saadiquma ta'etu kana hin beeku. Anda saadiquma kiyya saadiquma kana hin beeku abadan argeetu hin beeku kan takka. Bakkuma irraa fiddalu siif saadiq san hin beeku saadiquma san hin beeku. Saadiq sanillee siif beeka an beeku hin dandeenye. Kama amma feetee saadiq irratti dawwaltee qonna irraa fuudhee jechuun isa baaftee jiraa isaa baaftee du'aa isaa baaftee manuma kiyya bichaa akka oolu kadha. Tani kan bichaa wanni kun xumura irratti si dhaabu feetee saadiquma sitti fide sana waliin beeku. Akkami akka feetetti siif baasa. Saayidummaa kana hin beekullee baafu yoo gartee hariiroo tokko waliin hin qaban yoo isaa wajjin waan takka qabaattee hin jiraanne yoo saadiq wajjin hariiroo takka qabaattee hin jiraanne an saadiquma sanii osoo nan bakka bii jiru inni beeku atuu bakka jirtu an jiru beektu mana kana dhaqachuun hariiroo guddoo takkatti hin dhalaala. Sillee amantii kana kunillee dhageetu hin beeku akkuma goote narraa baasu bichaa beeku. Tunatti walii galte. Eessatti argee tana mantaanii hin beeku. Ati garuu an hariiroo guddoo ati qabdullee hin beeku. Akka goote narraa baasu bichaa beekatan nan qabu. Nama jadi kanatti fakkaata. Ati illee gaafa jirtu akkuma rakkachuu dandeessa. Walaa kana bareessa dhiiraan qabdu akkami ajjeessa.
يوخاني مو قباس نعمل Gabbas kasimjo baasuu qabda. Maaliif jennaan si qofaatu nama ati jaalti namaati. Ati namaati nu. ماني بخبر أنجار سكي Halas karaa dhiiraa noota dhiirti naannoo sana illee dhaqumte dhiira naannoo sana jirtu mana dhiirti jirtu hin beektu aboo kabajaadha. Mucaan kun inni lafa hin beeku nama hin beeku rakkoo nama anillee nan beeka obboleessa illee nan qaba. Rakkoo isaa laaltee yoo itti mana osoo nan hin jedhetti inni dhufaa hin dhufu arraa'u tasa rabbiin na fide dhufu. Dhufnaan ammoo manatti alatti alaa gartee ala jiru namni naata walee akkana akkana namni isin arganaa himu isaa mana kana jiru. Osoo oggaa taa'ee akka wanni takka hin uumamne beektu ture. Waggaa ani immoo akkamitti wanni danda'a? Ni beektu waan naaf sibitu jiru akka beektu ni hin beeka garuu waan akkasii godhatu hin beeku. Hin amanu ani hin amanu maali wanni ani namanneefi ani amana hin jiru wanni kun ka uumama. Fedhe waan mucaa kana bichaa amma akka itti baasu qaba. Awwaliin amma kan hunda waan takka hin dubbatine hanga ammaa waan takka hin dubbatin jiruuf sababaa saayiba kiyya kan nuti dubbatine wanni mana kiyyaa gabbee saalaa kan namni isa dubbadhuuf saayiba kabajaa saayiba kiyyaatti ibsa kabajee kan hundaa kan kennu akkan silaa dhufe mana kiyya dhiira jirtu anaa waan biraa wanni eeguu danda'a waan biratti na wajjin Ati kun murteessite? murteessin jira Baay'eesu yoo habaasu. yoo habaasu dhaggeeffatu kana bichaa amma kabaruu taganaa anaaf si wajjin dubbata. Isa bichaa akka baatee baase afaan inni dubbatu baattu heeru sajjeesi aannan galchu dhiirtummaa mana kee jiraattu bahuu bichaa barbaada. Kana immoo gara tolii galu. Halas dhumatti anamma wanni isaa lubbuun as dhageessu wallaahi namni akka lubbuun as dhageessu takkaa boo akka nama balleessu. Halas deemsee sirraa. Baaftu baasinirra akka gootu godhe kana bichaa sirraa. Akka dubbiin tunis namni jalaa imaaraa jalaa gibbii jalaa jalallee akka namni galuu beekame lallabaati yaadda illee osoo dhageenye osoo namni galtee waan takka ta'ee namallee as keessatti nu dhageenye deemnee amma shaayii nu dhaabi shaayii nu fidii amma saayii wajjin nu dhufe saayii fayyada nama shaayii barbaadamu ta'e shiqaalisa isaa keessatti ati waan gootni beekta sanboota assalaamu alaikum gibbii kana ta'e osoo nu dhageenye anaa nan baasisu baasu isa anaa qabee irraa fixe booda anaa waan godhu beeka anaa uumamaa gartee yookaan ushaa shanii namni beekne fa'aa gartee mootummaa walitti tuulisan keessatti anaatti isa darba akka namni tokko nagarretti makiinaan gartee dhufullee ni jiru mi'a achi keessatti ni gubata waan ta'eef maama sun achitti ni gubatti waan ta'eef achi keessatti ala isaatti tokko isa awwaala qabriin isa ta'e hin jirtu namni tokko ni dhaga'u galgala irraatiin baasee isa darba ati amma wanni gootu oficha ta'e tolii galu. Siif dhagaruu jechi kee kun oggaa akkanatti ati ani hin feeteessuuf ni kan rabbii raanafatu. Rabbi qabdi. Amma ilmoota rabbicha rabbi qabdi. Rabbi beekamni kan kun. Yoo rabbi osoo rabbi beeke intala jaartii namaa takka taate bira dhiirtee kolcheentee hin bulle hin beeku. Inni nu rabbi hin beekneme akkas waan rabbii keessa hin galchini amma ta rabbi qabdi ta rabbi keessa hin galchini amma waan takkaa'uunitti osoo hin uumu. Dafi waan nu sitti. Jadi gurbaa